maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon amiin. Ija Waaqayyoo kan taatan abbootii koo luboonni obboloonni koo daaqonoon fagoorraas dhiyoorraas dhuftanii obdii mana qulqullummaa Waaqayyoo kanatti walitti qabamtanii sagalee Waaqayyoo isa darbuu osoo hin ta'in isa bara baraa soorrata foon osoo hin ta'in soorrata lubbuu sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf kan dhuftan hundumti keessan abbooliin haadholiin dargaggoonni shamarran daa'imman dabalatee hundumti keessan alas keessas kan jirtan maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu akkamiin yeroo kana geessanii amiin. Galateeffamuu nama waaqummaa isaa kan ta'e Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaa farjummaa isaatiin dukkana kaleessa galgalaa sana keessa nu dabarse ifa kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Mee ilil jedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Eeyyeen mallattoo fayyina keenyaa kan taate haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam yeroo hunda kan nu eegu ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Mikaa'el akkaataa kanaan mana isaa keessatti walitti qabamne akka isa galateeffannuuf akka Waaqayyoon faarfannuuf akka galata dhiyeessinuuf walitti kan nu sassaabe maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Jara galateeffadhaa Waaqayyoon. Hundumti keessan baga geessani baga oolmaan geenye. Mee jara Waaqayyoon galateeffadhaa. Egaa guyyaa kana ga'uudhaaf baay'ee hawwanii guyyaa kana kan hanqatan baay'een isaanii jiru. Har'a immoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e iddoo kanatti walitti qabamneerra. Akka isa galateeffannuufis Waaqayyo nuuf eeyyameera. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo daqiiqaa muraasa waliif barannaa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Waaqayyo nu haa gorsu. Waaqayyo nutti haa dubbatu. Egaa sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Guyyaa bilisummaa keessanii sana yaadadhaa jedha. Mee sagalee kana nafaana jedha. Guyyaa jedhame bilisummaa keessanii sana yaadadhaa. Istiilil jedhaati haal tokko galateeffadhaa. Egaan jecha kana kan argannu seera boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irratti hangafa raajotaa kan ta'e raajichi Museen sabni Israa'el guyyaa irraa kana Gibxi keessaa gaafa isaan bahan guyyaan bilisummaa isaanii guyyaa irraa waan ta'eef yaa saba Waaqayyo oolmaa Waaqayyo isiniif raawwate garbummaa waggaa 430 keessaa isin baasee guyyaa bilisummaa irra isiniif kenne waan ta'eef yommuu as keessaatii baatanii gara biyya aannaniif dammaa gara biyya keessanitti gaafa galtan guyyaa bilisummaa keessanii sana yaadadhaa jedha. Guyyaan bilisummaa keenyaa irradha. Baga geessani baga oolmaan geenye ilil jedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Egaa macaafni qulqulluun akka jedhutti sabni Israa'el waggaa 430 guutuu biyya Gibxii keessa garbummaadhaan jiraachaa turanii jedha. Rakkoo beelarraa kan ka'e Israa'el keessaatii gara biyya Gibxitti maatii 70 ta'uudhaan erga achitti baqataniin booddee Waaqayyoon lafa dhaalaa isaaniif kenne akka isaan baay'atanii akka isaan horanii achi keessa jiraataniif akka isaan Waaqa isaanii uumaa isaanii galateeffataniif akka Waaqa tolfamaarraa addaan baaniif laphee isaanii keessa bulee Waaqayyoon iddoo isaaniif laateedha. Isaanis waggaa 430 guutuu mootii Fara'oon biyya Gibxiitiin dhiittamaa hacuuccaa guddaa keessa turani. Egaa namni biyya isaatii ba'e namni mana isaatii ba'e bilisummaa hin qabu. Bilisummaa qaba uummata Waaqayyoo. Bilisummaa hin qabu. Namni godaanee namni biyya isaa keessaa ba'e mana isaa keessaa ba'e fira isaa keessaa ba'e lammii isaa keessaa ba'e biyya ormaa jiraatu bilisummaa hin qabu. Yeroo hunda siqiqiidhaan jiraatu. Yeroo hunda gaddaan jiraatu. Yeroo hundumayyuu gammachuu osoo hin ta'in gaddaatiin jiraatu. Gibxi keessa kan jiraatan hundumti isaanii aangoo isaanitti fayyadamanii saba Israa'eliin cunqursaa turan saba Waaqayyoo rakkoo beelaatiin kan achi deeman rakkoo adda addaan gidiraadhaan gara biyya sanitti kan baqatan gidiraa irratti cimsuu eegalanidha. Biyya Gibxi keessatti egaa akkuma beekamu uummata Waaqayyoo achi keessa yommuu jiraachaa turanitti sabni Israa'el garbummaadhaan bitamanii piraamidii hojjechaa dhoqqee isaaniif dhiitaa galabaa isaaniif sassaabaa makara isaaniif hojjechaa dhiittamuudhaan bakka isaanitti ergan hundumatti lakkii osoo hin jedhin ergamaa jiraachaa turanidha.
namni mana namaa jiraatu, namni mindeeffamee, namni qacaramee mana namaa jiraatu bilisummaan qabu. Bakka abbaan itti ergetti ergama waan ta'eef ergama guddaadhaan achi keessatti jiraachaa turan. Gaafa dadhaban haara galfii hin qaban. Gaafa bishaan dheebotan akka garaa isaanitti dhuguu hin danda'an. Gaafa beela'an akka garaa isaanitti nyaatanii laphee isaanii buufachuu hin danda'an uummata Waaqayyoo. Gadda guddaa keessa turani. Kanarraa kan ka'e egaa raajichi Museen biyya sana keessa yommuu jiraatu sabni isaa gaafa cunqurfamu, sabni isaa miidhaan gaafa irra gahu, bilisummaa gaafa dhaban, gaafa lammiin Israa'el tokko lammii Gibxii wajjin walitti bu'an, maaliif walitti buutu jechuudhaan araaraaf gidduu isaanii galee gaafa kana egaa atis biyya sana galtuu taatee nutti dhufteetta, amma immoo akkamittiin aangoo argattee nutti dubbatta gaafa jedhan Museen aarii nama sana dha'ee baqatee biyya sana gallakkisee ba'eedha. Isa dura garuu bilisummaan qaba siniin jedheera. Piraamidii hojjechaa turan siniin jedheera. Raahel dubartiin jedhamtu osoo dhoqqee dhiitaa jirtu, osoo dhoqqee bokeessaa jirtu dabareen ishii gahee ciniinsuun ishii qabee jedha. Maaltu ishii qabee? Ciniinsuu da'umsaatu ishii qabe. Lafa dhoqqee dhiitaa jirtutti, lafa hojiitti ciniinsuun gaafa ishii qabu hojjechiisaa ishee sanaan maaloo yaa gooftaa koo daqiiqaa muraasaaf naaf hiyyami. Gara iddoo boqonnaatti deemeetinan daa'ima kiyya kana garaa kiyyatti kanan baadhu. Waaqayyoon gadameessa kiyya keessa kan kaa'e kana daheetinan gara hojii kiyyaatti deebi'aa maaloo naaf hiyyamettee gaafatteedha. Gaafa kana namtichi maal jedheeni? Egaati boqonnaan siif laattamu hin jiru. Asuma keessatti dahiiti, asuma keessatti gadhiiti. Dhoqqeen kun ni jabeessa, dhiigni si keessaatti dhangala'u. Daa'imni si keessaatti dhalattuu numaatti dhoqqee kanatti dabalamte yoo dhiifamte piraamidiin kun bara dheeraa jiraachuu danda'a jechuudhaan bira dhaabbatee uleedhaan garafee Raahel achuma keessatti deessee ijoollee ishii osoo ilaaltu dhoqqee keessatti dhiittee imimmaan ishiis boostee gara Waaqayyootti ol facaasteedha saba Waaqayyoo. Cunqursaa kana keessa turani bilisummaa hin qaban ilaa. Imimmaan ishii boostee gara Waaqayyootti ergite, gara Waaqayyootti facaasuu eegalte. Imimmaan haadha hiyyeessaa Waaqayyoon ni dhaga'a. Saba Waaqayyoo jireenya keenya keessatti gifee hojjechuun gaarii miti. Dhala namaa irrattis ta'e uumama kamirratti yakka raawwachuun gaarii miti. Macaafa raajicha Ermiyaasii boqonnaa 31 irra gaafa dubbisnu lakkoofsa 13 irratti raajichi Ermiyaas kan inni dubbate har'a dhugaa ta'e mul'ate. Sagaleen boo'ichaa, sagaleen wal waannaa Raamaa keessatti dhaga'ame. Raahelis ijoollee ishiidhaaf deeboosse adeebitees argachuu waan hin dandeenyeef imimmaan ishii dhangalaasteedha. Waaqayyos akkas ishiidhaan jedha, yaa Raahel imimmaan kee guyyaan itti deebisiif argatu ni dhufaati. Gadda kee irraas ni jajjabaatta, ijoollee kees deebitee ni argatta jedhee Waaqayyoon ishii jajjabeesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, Waaqa kana galateessa. Kanaan booddee egaa boo'icha saba Israa'eliin ilaalee Waaqayyoon Musee gara Gibxitti erge. Musee sabni kiyya cunqursaa keessa jira, sabni kiyya gadda keessa jira, akkatti afaan isaanii guutanii anaan galateeffachuu barbaadan osoo jiranuu galateeffachuu hin danda'ani. Saba kiyya mootii Fara'ooniin deebii gannaa dhiisi jedhiini jedhan. Mallaaf godhi jedheen? Saba kiyya nan barbaada akka isaan na waaqeffatan, akka isaan bilisummaatti jiraatan, akka isaan nagaatti jiraatan nan barbaada, saba kiyya gannaaf dhiisi jedheen jedha. Har'a saba Waaqayyoo ta'anii osoo jiranuu waan jooggarummaadhaan hidhamanii, hafuura hamaadhaan hidhamanii, xinqolaadhaan hidhamanii, qaallichaan hidhamanii mana isaanii keessatti, ganda keessatti, handaraasha duwwaa keessa kan gangalatan jiru. Waaqayyoon barbaadee nuuf haa fidu isaanis. Ilaalaa ijoollee Waaqayyo. Saba kiyya nan barbaada akka isaan na galateeffatan, akka isaan anaan jiraatan, akka isaan galatanaaf galchan nan barbaada. Saba kiyya gannaaf dhiisinaa siin jedhe Waaqayyo jedhee itti meedheen. Museen gara biyya Gibxitti deemee mooticha Fara'oon fuuldura dhaabbatee obboleessa isaa Musee wajjin akkas jedhee fuula mootichaa fuuldura dhaabbatee itti dubbate. Yaa mootii Fara'oon, Waaqayyoon ergaa garas keetti na ergeera. Waaqayyoon saba kiyya nan barbaada. Barahaa kana keessaa ba'anii biyya aannaniif dhimmaa biyya Kaanaanitti galanii akka na galateeffatan nan barbaada. Saba kiyya gannaaf dhiisi siin jedheera Waaqayyoon gaafa jedhuun ani Waaqayyoon beeku jedheen. Ani maalin beeku? Ani maalin beeku? Waaqayyoon beektu sin. Waaqayyoon beektu. Mee warri Waaqayyoon beektan harka keessan baasaami. Istiidil jedhaa galateeffadhaa.
ani waaqayyoon hin beeku jedheen Fara'oon arras baay'een keenya waaqayyoon beekna jenna malee waaqayyoon hin beeku waaqayyoon beeknu osoo ta'e gara mana waaqayyootti dhufnee waaqayyoon galateeffanna gara mana qaalluun deemne osoo waaqayyoon beekna ta'e gara mana tonkolaan deemne osoo waaqayyoon beekna ta'e namoonni baay'een gara mana waaqayyoo dhiisanii mana tonkolaa kan filatan jiru gara warra daangiboodhaan hojjetan mana afuuraan haaraan hojjetan gara sanatti kan deeman jiru utoo bataskaanni Mikaa'elaa iddoo kana jiru warra qaalluu gama sana kan deeman hin dhabaman waaqayyoon qalbii isaanii isaaniif ajajjiru egaa uummata waaqayyoo ani waaqayyoon hin beeku jedhe namni waaqayyoon hin beekne guyyaan inni itti waaqayyo beeknu dhufa jaallatee sosoomteen dirqamaan guyyaan itti beeku waan dhufuuf erga waaqayyoon hin beekne waaqayyoon maal akka ta'e ammas itti agarsiisaa dheen Museen ulee harkaa qaba ture Bettir jedhama ulee sana ol fuudhee gaafa inni lafa kaa'u ulee sun bofa taate mooticha Fara'oon hin sodaachisteedha eenyutu raawwate namni nama balleessuudhaaf waan guddaa raawwachuu danda'a Materiyees yookiin meeshaa waraanaa qopheessuu danda'a namni nama balleessuudhaaf waan baay'ee yaaduu danda'a waaqayyoon balleessuufis tolchuudhaaf ta'e waan guddaan barbaadu titiisaan injiraaniin daana'oodhaan qabeenya namaa balleessuu hin danda'a hin danda'amu galanni isaaf haa ta'u galateessaa waaqayyo gaafa kana akka namaa taanani bifa ulee bifatti jijjiirummaa taanan xonqaawoloonni lama biyya kiyya keessa jiru isaanin naa waamaa jedhee dafee gaafa waamsisu isaanis dhufanii ulee isaanii gaafa lafa kaa'anii bofti uleen isaanii bofatti jijjiiramteedha gaafa kana uleen Musee bofa taate immoo bofa isaanii liqimsitee jala nyaatteedha galanni waaqayyoof haa ta'u eenyu waan raawwateef eenyu waan bira jiruuf gaafa kana mootichi Fara'oon saba sana gadin dhiisa bakka amaneera inni waaqayyo akkas keessa jiru gadin dhiisa erga jedheen booddee xiqqoo ishee ture immoo yaada isaa jijjiirrateedha namoonni tokko mana waaqayyoon hin deema hojii gaariin hin hojjedha gara mana waaqayyootti hin dhufa jedhanii erga murteessaniin booddee xiqqoo ishee immoo turanii gara mana qaallutti deebi'u xiqqoo ishee turanii immoo gara hammeenyaatti deebi'u xiqqoo ishee turanii gara dhiiga dhangalaasuu walirratti ka'utti deebi'u waaqayyoon laphee keenya gara isaatti nuuf haa deebisu dhugaatii dha'icha hedduu itti agarsiise waaqayyo bishaan isaanii gaafa waraabbatan dhiigatti jalaa jijjiire biyya isaanii keessatti fattee yookiin raachi mana isaa keessa akka isaan deemtu taasise injiraaniin karaa adda addaatiin erga isa rukuteen booddee gaafa inni saba sana gadhiisuu didu dha'icha kurnaffaadhaaf itti dubbate dha'icha meeqaffaa gaafa nuti dinnu waaqayyoon dha'icha cimaadhaan nu dha'a adabbii guddaadhaan nu adabuu danda'a gara isaatti gaafa deebiidun gaafa nuti sonkolii hojjennu gaafa nuti waan gaariirraa fagaannu waaqayyo dha'icha guddaadhaan nu dha'a waan ta'eef kanarraa kan ka'e Museetti waaqayyo akkas jedheen yaa Musee namichi kun mata jabeessadha maalidha sinin jedhe namichi kun mata jabeessa maaloo mata waaqayyo mata jabeessa ta'uu haa dhiisnu sammuu keenya yaada keenya gara qalbii keenya gara waaqayyootti haa deebisnu addunyaan amma nutti bareeddu kun yeroodhaaf malee booddeen ishee hin baddi nafti foon keenya inni amma nutti tole inni amma nutti fakkaatu kun biyyoodha tortore maasitti bada waan ta'eef lubbuu keenya elfachuudhaaf gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha mata waaqayyoon gara isaatti akka deebinu hunda keenya nu gargaara gaafa kana Museedhaan akkas jedhe waaqayyo yaa Musee namichi kun mata jabeessa ta'eera waan ta'eef amma ani dha'icha kurnaffaa isa dhumaatiin isa yaadame saba kana akka inni gadi dhiisu nan taasisaati ati immoo dhaqii saba Israa'eliin akkas jedhiin jedhe mana keessanitti galaa balbala keessan cufadhaa maal keessan cufadhaa balbala keessan cufadhaatii oolaa tokko qopheeffadhaa isas qaladhaatii nyaadhaa dhiiga isaas immoo balbala keessanitti dibadhaa jedheen maal keessanitti dibadhaa balbala keessanitti dibadhaa ergamaan du'aa galgala sa'aatii jaarratti ni dhufaati gaafa dhiiga balbala keessan irratti arge dhiisee darbaa warra immoo dhiigni balbala isaan irra hin jirre immoo dha'icha guddaadhaan dha'e ijoollee isaanii hangafa isaanii xiqqaadhaan hanga guddaatti ni rukutaa jedheen namoonni baay'een bara baay'eedhaaf dhiiga balbala isaan irratti dibaniiru dhiigni inni kun garuu isa kaleessaa miti dhiigni warri Israa'el eelaan isaan qalanii balbala irratti diban akka nuti yaannutti miti namoonni baay'ee waan garaa raawwachuudhaaf balbala isaan irratti dhiiga digaa turan isa miti inni kun hiika mataa isaa danda'e qaba kanaan booddee sabni Israa'el mana isaanitti dacha'anii oolaa sana qaltanii nyaatanii dhiiga isaanii balbalatti dibatanii barii gaafa ka'an halkan ergamaan waaqayyo dha'icha guddaadhaan dhufee warra Fara'oon keessa jiraatan hunduma isaanii xiqqaadhaa hanga guddaatti dha'icha guddaadhaan erga dha'een booddee ijoollee hangafa isaanii hunduma isaanii jala ajjeeseedha waaqayyo kana jala nu oolchu ilaala dha'icha guddaadhaan dha'e balbala isaanii tokkoon balbala isaanii boo'ichi seene
akka isaan walitti siqanii walirraan awwaalle mana namoota hundaayyuu awwaalaadha. Mana namoota hundaayyuu reeffadha. Gaafa Waaqayyoon amanuu dadhaban akkanatti adabamu. Gaafa kan eegaa Fara'oon dafee Museetti ergaa erge. Musee dafiitii saba kee kana nurraa fudhadhuu deemi. Waaqayyo dha'icha lammaffaa kana cimaadhaan hanga nun balleessinetti dafiitii saba kanas qabeenya keessanis oolota keessanis waan biyya keenya keessaa qabdan hundumayyuu fudhadhaatii deemaa deemi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa kana ijoollee Waaqayyoo Museen Waaqayyoon gaafate, yaa Waaqayyo saba kana akkamittiin fuudhee baa? Akkamittiin saba ammana baay'atu kana Fara'oon biyya Fara'oon kana keessa biyya Gibxii keessa akkamittiin fuudhee baa? Humna maaliitiin fuudhee baa? Nooti qaalan danda'u gaafa jiru Musee jedheen. Yaa Waaqayyo ati nan baastu taanan nan baasin jedhee kadhatte Waaqayyoon Museen. Maalin taatu taanan? Ati nan baastu taanan nan baasin as keessa. Mee ati nan baastu taanan jedhame? Ati nan baastu taanan nan baasin. Ati nan duukaan taatu taanan. Ati nan gaggeessitu taanan. Rakkoo kiyya waan asitti nadhe deebinaaf deebisu taanan as keessa nan baasini jedhe. Eeyyen. Waaqayyoon gaafa nuti gaafanne deebinuuf deebise daandiin keenyan isirratti. Waaqayyos akkas jedheen amanamaadha. Musee yaadda'in ani si duukaan bu'aa sin boqochiisaa sittiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqni keenya Waaqa nama boqochiisudha. Karaa irratti kan nama gatu miti. Mana baasee karaa irratti kan nama dhiisu miti. Akkas jedheen ergamaa koo siifan ergaa. Maal koo siifan ergaa? Ergamaa kiyya siifan ergaa. Isa laalituu deemi. Karaa irra si gaggeessa. Biyya nan siif qopheessetti akka si galchuuf. Biyya nan si qopheesse san keessan akka si gahu akka si boqochisuuf ergamaa koo si dura nan ergaa. Isa laalii deemi jedheen. Maal laalii deemi? Eenyu laalii deemi? Ergamaa kiyya laalii deemi. Isaan mormi kee irratti hin ka'in. Maqaan koo isa keessa waan jiruufu isaan mormi kee irratti hin ka'ini. Warra siin morman nan morma. Warra diina sitti ta'anitti diina ittiin ta'a. Ergamaan koo si gaggeessa biyya aannaniif dammaa biyya kaanaanitti si galchaa deemin galanni fulfinna Waaqayyoof haa ta'u waadaa galee Waaqayyo Museedha. Seera Ba'uu boqonnaa 23 dubbisaa. Ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Mikaa'eliin fuuldura isaanii bu'ee galee ammakaa. Eenyuun dura bu'ee galee? Saba Israa'eliin gaggeessuudhaaf. Gammoojjii sana keessatti guyyaa gaafa aduun isaan gubu duumessaan. Gaafa isaan dheebotan karaa raajicha Museetiin kattaa keessaa bishaan burqisiisee isaan obaasa. Gaafa isaan beela'an mannaa samiirraa buusee isaan nyaachisa. Ijoollee saba Israa'el hunduma isaanii kunuunsee gammoojjii sana keessa qaxxaamursiisee gara galaana Eertiraatiin ga'eedha. Ilaala. Gaafa nuti Waaqayyo naman gaafa lottee keenya itti kennan ati na gaggeessi jennee gaafa jireenya keenya itti nan gaa'ela kiyya gaggeessi jireenya kiyya gaggeessi qonna kiyya gaggeessi jennee gaafa itti kennanne Waaqayyo nu gaggeessa. Waaqayyoon waan hundumaa nuuf sirreessa. Warra gufuu nuti ta'an nu fuulduraa kaasa. Boolla nuuf qophaa'e cufee nu ceesisa galanni fulfinni isaaf haa ta'u Waaqayyoof galateeffadha. Gaafa kana ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Mikaa'eliin dura bu'e galaana Eertiraa gubbaa yommuu gahan galaanni sun baay'ee guddaa waan ta'eef sabni Israa'el sodaatanidha. Xumureera. Galaana Eertiraa irra gaafa gahan sodaatan. Galaana kana akkamittiin ce'uu dandeenya? Dildila hin qabu, nooraa hin qabu akkamittiin ce'uu dandeenya jedhanii gaafa sodaatan. Dudduuba isaanii gaafa ilaalan Fara'oon ammas gaabbee loltoota isaa qabatee jarreen kana akkamittiin gallakkistan eenyutu nuuf hojjeta? Eenyutu shunkurtii keenya nuuf dhaaba? Eenyutu piraamidii nuuf hojjeta? Eenyutu doqqee nuuf keessa jedhanii gaafa isaan deebisuudhaaf yaadanu Musee irratti ka'uu galan. Musee biyya sana keessa koo piraamidii sana dhiitaa shunkurtii nyaachaa achi keessa jiraachuun wayyaa. Maaliidhaaf Gibxi keessaa nu baasee baraa kana irratti nu fixxaa jedhaniin. Gaafa kana egaa Museen akkas jedheen yaa Waaqayyo sabni kun wallaaludha sabni kun hubannoon qabanii maalan godhaa galaana fuuldura kiyya ilaali jiru ilaali dudduuba koo waraanni Fara'oon jira maal naa wayya gaafa jedhan Museen yaadda'ini saba kanaan fuulduratti deemaa jedheen eessatti deemaa fuulduratti deemaa jedheen ilaalaa qotee bulaan urfii qabatee duubatti qotaa hin qotu fuulduratti qotaa. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti duuba keenya ilaalanii nun jira. Duuba keenya ilaalanii nun jira. Nurra hin jiraatu. Amannee baaneerra Waaqayyoon abdannee baaneerra Mikaa'ela qabanneerra kanaan booddee gara mana xonqaa'itti deebiin nurra hin jiraatu. Erga Waaqayyotti Waaqayyoon amannee baaneerra waan ta'eef booddeetti deebiin nurra hin jiraatu. Duuba keessan hin ilaalinaa jedhiin jedheen. Kanaan booddee itti Museenis harka isaa ol kaasee ulee harkaa qabuun galaanicha gaafa inni rigutu galaanni sun bakka lamatti addaan qoodame sabni Israa'el lafa goggoora ce'anii Fara'oon duuba
loltoota isaa wajjin dhufee gaafa itti deebi'u sabni Israa'eliin gamatti ce'anii warri Fara'oon immoo galaana sanaan nyaatamanii Israa'eloonni faarfannaadhaan gara Kana'aan biyya aannaniif dammaatti galanii galanni Finfinnee Waaqayyoof haa ta'u galateeffadhaa Waaqayyo. Egaa walumaa galatti guyyaa ergamaan Waaqayyo qulqulluu Mikaa'el saba Israa'eliin yommuu isaan beela ammaannaa samiirraa yommuu isaan dheebotan kattaa keessaa bishaan murqisiisee yommuu isaan immoo aduudhaan rukutaman duumessaan lafa keessas immoo yommuu isaan baraa keessa deeman isaan gargaaree guyyaa bilisummaa isaanii guyyaa Gibxi keessaa bahanii bilisummaa itti argatan waan ta'eef irra deebiidhaan baga geessan baga oolmaan geenye liljedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa.